Nagaa jirtu chaanalii kanaaf haaraadha taanaan chaanaliin kun chaanalii waa'ee fayyaa daa'immanii guddina daa'immanii fi sirna nyaataa daa'immanii barsiisu waan ta'eef sabiskiraayib gochuun hordofaan jedha. Barnoota gabaabduu amma qabadhee jiru daa'imman yeroo harma'uudhaan maaliif fe'amu kan jedhudha. Daa'imman tokko tokko yeroo harma'uudhaan amma kan fe'aman jiru kan ilaalchisee barnoota gabaabduu isin qabadhee jira hanga dhumaatti hordofaa. As much as an undersupply, but often it means you can't breastfeed, the baby can't latch on or can't keep up, or you experience really bad. Egaa akkuma viidiyoo kanarratti argitanii daa'imni kun osoo harma'uudhaa jiru baay'ee fe'ameeti akkas ta'aa jira jechuudha. Wanti kun daa'imas baay'ee kan miidhuudha akkasumas immoo maatiinis akka baay'ee na'an kan taasisudha jechuudha. Kanaafuu kana ittisuuf maal gochuu qabna? Kana maaltu fiduu qabna kan jedhudha. Daa'imman hedduun yeroo harma'uudhaan kan rakkoo hin qabnee fi kan nagaadhaan hodhanii xumuran haa ta'u malee daa'imman muraasni amala ammaa fe'amuu qabu yeroo harma'uudhaan. Maaltu kana fida jennee ilaallu wantoota hedduutti daa'imni akka yeroo harma'uudhu fe'amu taasisuu danda'a. Isaan keessaa kanneen koomentaan kan yeroo hedduu mudatan ni jalqaban harmi haadhaa aannan hedduu qabaachuu yookaan oversupply of milk. Haadholii hedduu biratti rakkoon jiru aannan harma hedduu qabaachuu osoo hin ta'in harmi isaanii aannan dhabuudha. Haa ta'u malee haadholiin muraasni immoo harmi isaanii aannan hedduu kan qabu jira. Kanneen akkasii kanneen harmi isaanii aannan hedduu qabanii daa'imman isaanii yeroo harma'uudhaan amala fe'amuu qabu jechuudha. Kanaafuu oversupply of milk harmi aannan hedduu qabaachuun akka daa'imman yeroo harma'uudhaan fe'aman kanneen taasisan keessaa tokkodha jechuudha. Inni gara biraan osoo yeroo hin gahin kan dhalatan daa'imman osoo yeroo hin gahin dhalatan taanaan harma yeroo hodhan yeroo harma'uudhaanii fi aannan sana liqimsan akkasumas immoo yeroo qilleensa fudhatan koordineet gochuu yookaan wal simsiisanii deemsuu xinnootti cimuu waan danda'uuf daa'imman yeroo malee dhalatan yookaan osoo ulfi torbee 37 gahin dhalatan amala ammaa fe'amuu qabu jechuudha. Gara biraan immoo aannan ariitiin ba'u yookaan fast let down reflex jedhamu jira yookaan daa'imati ariitiidhaan amma hodhaa jira baay'ee beela'e yookaan immoo harmumtaadha sababa hormoonii kana taasisuun ariitiidhaan ba'uu danda'a jechuudha. Ariitiidhaan ba'uu jechuun harmi aannan hedduu qabaachuu jechuu miti. Garaagarummaa qaba. Aannan harma hedduu qabu gara biraadha. Ariitiin ba'uun immoo gara biraadha. Inni gara biraan harma xuuxuu fi aannan liqimsuu wal simsiisuu dhabu. Daa'imni yeroo harma xuuxaa aannan liqimsaa akkasumas immoo qilleensa yeroo fudhatu wal simsiisee jechuudha. Daa'imman hedduun kan isaan harma'uudhaan osoo harma xuuxanii yookaan osoo aannan liqimsanii qilleensa fudhatan aannan sun akka ujummoo qilleensaa seenuu taasisa jechuudha. Akka isaan fe'aman taasisa jechuudha. Kanaaf koordineet gochuu dhabu kanarraa kan ka'udha jechuudha. Daa'imman muraasni akka isaan fe'aman kan taasisu. Inni gara biraan immoo haala itti haati teessee daa'ima qabattuu fi akkasumas immoo haala itti haati sun daa'ima harma afaan keesse. Kunis akka daa'imman yeroo harma'uudhaan fe'aman taasisuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman hedduu biratti akka isaan fe'aman kan taasisu hangana keessaa kamidha? Harmi haadhaa aannan hedduu qabaachuu. Kanaafuu haati maal gochuu qabdi yoo jenne akka armaan gaditti ilaalla. Kana hambisuuf haati maal gochuu qabdi jennee ilaalle amma danda'ametti hambisuudha. Yoo hambisuu hin danda'an immoo hir'isuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jalqaba osoo daa'imni baay'ee hin beela'in hoosisuu. Osoo daa'imni baay'ee hin beela'in yoo san amma ta'e hir'isuu danda'a jechuudha akka daa'imman yeroo harma'uudhaan hin fe'amne. Maaliif yeroo baay'ee beela'an maal godhu daa'immanii ariitiidhaan harma'uudhu. Ariitii fi humnaan harma'uudhu jechuudha. Ariitii fi humnaan yeroo harma'uudhaan immoo waan sun akka tasa ujummoo qilleensaa isaanii seenuu taasisa jechuudha. Kanaafuu osoo daa'imni baay'ee hin beela'in harma'uu sun baay'ee murteessaadha. Akka isaan hin fe'amne taasisuuf. Inni gara biraan osoo harmi baay'ee hin guutiin hoosisuu. Afaan daa'immaniitti yoo baay'ate aannan daa'imni aannan liqimsuuf qilleensa fudhachuu wal simsiisuu dadhabuun ni fe'ama waan ta'eef amma danda'ametti osoo harmi baay'ee hin guutiin harma hoosisuu qabu jechuudha. Inni gara biraan yoo baay'ee guuteera ta'e dura xiqqoo irraa elmuu. Haati harmi ishee aannan hedduu qaba yoo ta'e baay'ee guutee jira yoo ta'e yeroo daa'ima harma hoosisuuf jettu yoo baay'ee guuteera jira ture dursa xiqqoo irraa elmuu barbaada jechuudha meeshaa biraatti. Maaliif afaan daa'imaatti yoo guute isa fe'uu danda'a waan ta'eef dura xiqqoo irraa elmanii erga inni xiqqoo irra ta'e booda daa'ima dhugsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraaf inni baay'ee murteessaan haadholiin yeroo daa'ima harma hoosan mataa daa'imaa ol qabuun harmaa ol taasisuu. Daa'imni ammaa fe'amee rakkata taanaan yeroo harma hodhu mataa daa'imaa ol qabuun harmaa ol taasisuu qabu jechuudha.
afaan daa'imaa armaa ol taanaan aannan asii ol ariitiin hin deemu. Giraavitii ol deebiin deemu jechuudha aannan ariitiidhaan. Kanaafuu ammaa fe'amanii rakkatu taanaan maal gochuu qabu? Afaan daa'imaa istireetii armaa ol qabanii oolsan akka isaan hin fe'amne taasisa jechuudha. Inni kaan bakka daa'imni ciisutti hoosisuu dhiisuu. Haadholiin tokko tokko maal godhu? Ariitiimaan bakka daa'imni ciisee jirutti harma hoosisu. Kun immoo sirrii miti. Daa'immanis akkuma nama kamii ciisanii nyaachuu hin qabanii, ciisanii dhuguu hin qabani. Ofii keenya ciisnee nyaannu, ciisnee dhugnu, daa'immaniifis bakka isaan ciisanitti harma hoosisuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu bakka daa'imman ciisanitti harma hoosisuun akka isaan fe'aman taasisa. Yeroo hundaa osoo mataa daa'imaa waliin qabiin harma hoosisuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan osoo isaan harma hodhaa jiranii haasofsiisuu yookaan taphachiisuu yookaan wanta yaada isaanii ofitti harkisu yookaan wanta attentionii isaanii ofitti gottatu taasisuu dhiisuu. Yeroo kana osoo harma hodhanii yoo kolfuutti kaan osoo harma hodhanii yoo yaadni isaanii bakka ta'etti qabame carraan fe'amuu isaanii ol ka'aadha jechuudha. Kanneen kana gochuudhaan akka daa'imman hin fe'amne taasisuu ni dandeenya jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanelii kan subscribe gochuun dagatinaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessan daa'imman qaban affeeraa. Yeroo gaarii.